Koi di fam ibsa kuasi dah mesti berkumpul makan dah. Inna ibsa dah dah. Koi. Masih dah. Kun style life rapi je cuma pakai. Mana nak? Dumash bakka laafatee jira bakka asirraa ba'a. Laafanni dadhabee jira malee kubbaa taphatu jira tiraasiidhaan eegaa isii. Koi ibsa. Gattaa hidhuuge ammas kasee dhumtu. Akkam jirtan? Isa matadi. Jarsi komalti ya Oromo gue mi. Betul ini mantap. Mantap ya tadi. Sabah. Sabah apa? Sabah. Kilo. Sabah. Sabah. Sabah berde cümle orada. Dee marafa maakim. Kunti. Kubbaa taphataa jira bar. Innaa dhuma isaa Afaan ta'uu dadhabdan bakka arafa. sa'aatiin sa'aatiin hijaabaadhaatii bakka irraa bahaati. Wannan kubbaa taphataa jira guys. Mana keessa meedaan fiddooti meedaa haa taphatu. Bar amma ganam ndawun bare. Kubbaa keessa. Taphadhu ijoollee waliin deemti hin jirani. Tiraasii lallaafattee bar afaan hin qabdu malee isaa rabbii ishee na dhiisni jetti. Tiraasii laaffistee lafatti mamaxxante. Tunaama akkamii hirkattiin hirkattu bar. Tacaawwishee akkanaa gara manatti eebbisanii. Tiraasii hin babaxitti. Tiraasii deemuudha. Itti qabinaan jaa qoyi hin barsiisan qoyi. Kunuutii as jira tiraasiin guys. Waan biraa koolii ala bakka bu'uuri. Matera na buutiin manu saree manu. Wallahi guys. Kaashii bitiif. Ibsaan ergana fuudhee booda gammachuu guddaa qaba beektanii isaaniif araa caccabsitee cabee talaas. Yaara sayyaa gaara. Cabee bar. Innaa bakka isinitti haa toluu dhuma irraa baati bakka fataa jedha. Ibsa. Abdex. Yaama. Gancar kemarin terhadap Prade. Jawab nama lisi keessa kaate si maali taasi maali ditta. Kasih Bakka gadi bu'aa ka bakka alii irraa gadi bu'aa bakka haa toluuti. Ala kunnaa'e. Wallahi isa waan bira beeksisan. Namni waan bira nyaachaa jira.
أما دي يا ماكي نمني وأنت وطن ومراسة يا نمني كبر فرصة بس إني فتاة جدولة تبغى مجرى نمني خير نجرو كبر تبغى تسيجله نمني خيانة بعدين معي فني قبرتش قبل جنا ما بر هل كان يمتبر أكاسيسا إيه خا بريت برتشي نتبر يعرف الرأي بتبر فليت محانا جنا ما بر ما بر أني بر حالكم ولا كان صوت ريبر هذا تشيني دفني أنا تشين دفت شابر لك يعني وركينياتي وركينيا رانفة ما روبيتي تنو بوني ندبتو سن أجي في شارع برن أكم سن كم سنين دكنا تقطع برنا نشاركو دكنا دكنا سوالن فتاجد أبو مالي نمني فاميلي كباتة أورام أمورا وان كسي جلاس مالي في أورام وان تيك توك والجينو في سيرين عربي برانا كمان جراتي برجولة بس ولته فتاجد تلاي فتتو وجرنا عربات فرنجي ته غيره بك أورام وانتي ركيسا فاميلي يبوس ورجل نندتو بشرنا نندتو يرمتم تواتين جلني Anjirenya kiyya guutuu abbaa mana kiyya hojjefataa jechuudhaaf ilaa irraa dabadhee taa'e. So halaal kiyya walii fataa yoo hin jenne maal godhare? Marakko ngafu nama another story. Miidiyaa immoo maal fayyadamtaa? Qara isa duraa miidiyaa fayyadamaa ture. Nam tokko miidiyaa yoo waan badaa hojjete miidiyaa irraa galtaa bara. Waan badaa hojjete hin jira jee yaadu kan asirra jiru. Makiti yaati jechuun mataatiif bakka kennin miidiyaa yoo taate nuti kaleessa kan hawaasni miidiyaa kanarras jaallattooni yookaan balbala kee dhaqanii qaree isaanii dhaqee osoo seerkuun taane miidiyaa kanarratti shukutii teenya takkattii teenya jechaa turan maaliif waan miidiyaa kanarras si beekaniif miidiyaa kanarratti si waan hamaa dalaitu nagarree kaleessa san malleen miidiyaa fayyadamuun kan keemmoo isin bira darbee Oromoo tana fayyada malee waan miidhuun qabu hawaasni keenya immoo waan gaarii yoo argu cabsuudhaaf hin deema. Kun immoo bakka hin kenninee fi kaleessas kanaa waliifis bakka hin kennine kanaafis bakka hin kennin ammoo viidiyoo si yoo gadhiiftan viidiyoo namni warraa baratu viidiyoo bareedaadha suuras yoo taate kanaafuu kanaaf bakka hin kennini jajjabaadha akkuma duraaniitti ammoo waan kaleessa isinirraa eenu san gama keettis yoo taate gama ibsaatis yoo taate waan Oromoo fayyadu malee takka waan Oromoo miidhu guyyaa takkaaf isinirraa hin dhageenye. Asoo keessatti illee ta'e waan kamiyyuu kasafuu eeggate waan taateef kanaa ol isinirraa eegan malee dhaloonni walitti dabalamuun keessan ammoo Oromoo kaabaa kibbaa Oromoo 11 fayyada malee hin miidhu jedheetti yaadan maaliif atis kaleessa gaafa nama tokko hin jirtu Oromoo kana fayyadaa turte akka Oromootti dubbatte malee takkaa gabbaadee ka gandaatti ittiin dubbanne ibsi shaalleen akkasuma jechuun baay'ee isinirraa gammanne walitti dhufuun keessan kun Oromoodhaa sagalee taasisa. Oromoo je tokko laalchisa malee waan biraatti miti kanaafuu jajjabaadha rabbi hamtuu isinirraa qabu garuu dhugaa rabbi namni barana miira keessa seenee hin fuune barana miira keessa seenee walitti hin dabalamne fayyaan qabu mana yaalaa deemuu qaba jechuudha dhugamaa kanaafuu rabbi barakaa isinii haa kennu maal jaalalli maal akka qabdu jaalalli bakka kam akka qabdu isinirraa fakkeenya guddaadha ammas namni gaafa jaalalaa walitti dhufu namni wal fakkaataan gaafa walitti dhufe akkamitti akka inni walirraa qoodatu isinirraa fakkeenya fudhannee rabbi waliin umurii isin haa dheeressu ija hamtuu rabbi isinirraa qabu karaan isin baataniif bakkeen isin deetan bakka nagaa haa ta'u akkuma wal bira dhufteen kana jaalalli keessan kan arrii waliif filachiisu isin haa taasisu namarra walitti dhufee waggaa takka wajji golfee taphatu osoo hin taane nama umurii ofii hatta asii miti guyyaa qiyaamaa nama gaaddisa ashii jara wajjin taa'u rabbiin isin haa taasisu ijoollee wallaahi hedduun isin jaalata hawaasni keenya. Haga isin agartee hawaasan beekne hawaasatu isin jaalata haga isin dhugatti hawaasa keessan hin jaalanne isin jaalachuurra sababa keessan nama meeqa wallaahi nama harkaa wallaahi hin arge jechuudha. Akkam hojjecha koomantii akkasiisan barreessa jaalala akkasaa kan rabbiin namaa kenna isin ijoollee lafaa dhufaa jirtan ijoollee qacaleedha ijoollee fiideetu bakka hin qaqqabne yeroon isin fiidanis amma yeroon isin taphattanis amma taphadhaa jabaadhaa tapha keessan itti fufa
umrii keessan keessa waan kamirraa bilisa waan taateef waan hamaan dubbanne ganda namaan tuuni abbaa namaan dhoofne kan gandaa kutaa namaa irratti duuduu hedduutu jira. Rabbi waliin umrii isin adeemsisuu kanaaf bakka hin kennin siin jedha obboleetti. Yaalaan nuti dhageenyu galatooma warroonni nu jaalattanis warroonni nu keessanis hunda keessa nuti isin jaalanna. Nuti nama anillee inni nama jibbinu hin qabnu hunda keessa nu isin jaalanna. Naa galatooma. Because maal akkan jiru hin beeku. Jaalalti dhugaa yoo jiraatte abbaan fedhe yoo iyyees abbaan fedhe yoo murellee abbaan tokko jechuun wanta rabbiin jee malee wanti ilma namaa jee hin ta'u wanta rabbiin jee qofaatu ta'a jechuudha. Sanarraa barnoota fudhattan nuraa illee abbaan fedhe iyyus wanti rabbii si kaa'e tokko wanti rabbii si qoode tokko nam tokkolleen sirraan fudhatu nam tokkolleen addallee si baasuu hin danda'u jechuudha. Because jaalala dhugaatu nu jidduu jira. Jaalala maallaqaa walitti dhufee osoo hin ta'in jaalala dhugaa walitti dhufnee dhaanaa fi ibsaan. Akkasii jechuudha. Boo biteen. Isaan na bobalchisaa jira dhiifama guys. Littaalakshiin hundinaan janarraa buti qoy. Sorry guys. Ummata kasanii haasaa. Es nama jedhu dhugaa hedduu tokko. Yaada kennaa kan goone. Es nama jedhu hin jedhe. Waaqayyo singilummaa keessaa nu haa baasu dheessalootii gochaa jira.